laal naagalee jira wanni nin bakka tanatti fade maallaqa kana gaafatti kannitu mana nuu jaari jetteeti moo naggadatti eegalla jetteeti moo haala kamiin? Maallaqni kun akkaataan itti kanne karaa investmentiidhaatiin itti kannes ni jira. Jechii anaaf inni maqaa kiyyaan fudhatamtee jira. Jechii sanirratti invest godhuudhaaf kanis karaa saniin itti kannes ni jira. Ammoo inni waan takka takka itti hojjechuudhaaf viidiyoo kilipii itti hojjechuudhaaf Naayiroobiidha. Sanis kaniin akkaataa sanitti itti kannes ni jira. Khabiraa immoo kaniin dhaab bakka tanatti dhaab viidiyoo kilipii hojjechuudhaaf Naayiroobiitti itti kannite. Bakka viidiyoo kilipii jedhu kana itti kannite moo ni kanniteef? Ani hin kannineefi because ani sirba kana hedduu sirba irratti hedduu waan sirbaati irratti supporting godhu garuu jaarsa kiyya waan ta'eef jecha ani waan kana dalagadheetiin sii deebisu naan jechuudhaan kaniin itti kanne. Okay, waliigalteen teessan siifin deebisaadha. Siifin deebisaadha. Meeqa haa sirbaa haa wanni kunoo? Ka kilippiin itti dalage $10,000. Ka biyya keessatti inni waan kilippii adda addaatii fi sirba inni 2020 irraa jalqabee ilaa hanqammaa baasaa jiru kana hundaa'u niiraa kanaa jechaadha. Toora almost wacii isaatii fi waan hunda waan inni itti jiraatuu fi kana hunda waanuma kondominiyemis itti bitanne jennee waan lafa kaayyannee fi waliigalatti toora almost 30 wayii ka investmentiidha ammoo $50,000 kaniin biyya chaayinaatti meeshaa fiduudhaaf itti ergee jechaadha. Investimentiidhaaf ka biyya chaayinaatti ergitan doolaara meeqa jette? Ambar sagaleetti affanamtee jetti. $50,000. $50,000. Okay, biyya chaayinaarraa meeshaatti fiduudhaaf. $50,000. Yaa biyya chaayinaarraa meeshaa fiduudhaaf jechuun. Meeshaa fiduudhaaf yes. Meeshaan san karam kutte fidee moo finnere? Meeshaan hin dhufne meeshaan iddoo sanitti maalleen nyaadhamee hafe. Okay. Maalleeninis kutee meeshaanis hin dhufne. Hin dhufne. Jechiin investmentiidhaaf fudhannes ilaa hanqaarraan tanaa akkasitti ta'aa jirti. Hangi biraan irraa kafalaa jira mangistiidhaaf jechaadha. Thank you. Wanni immoo bakka tanatti barbaannu tan gartee maallaqa chaayinaatti ergite sanii fi tan istiidiyoo wanni kanaas ragaa proof taheen asitti barbaannaa jechuu. Directly ummataas agarsiisaa akka gartee namni kun wallisaadha. Namootan hedduu jaalatuutu jira. Namootan hedduu jaalatu kun haasawa keenya kana laata dhiiroo akkanumatti irra keenyaatti fakkaachuu danda'a. Atis akkanumatti haasawitatti fakkaachuu danda'a waan ta'eef proof tartiibaan viidiyoo irratti ragaa risiita waa hundaan haasawaa deemna. Tole. Mutirraa ifkaasi. Yeroo mutirraa. Okay, warri monitora qabdan nama Mr. Filter joo kana hin kaa'in buusina. Yaa warri mutirraa buusina agarsiisa. Okay, top shot. Okay, Mr. Filter, welcome. Lammii Keeniyaati. Thank you, Amin. Thank you, Amin. Tole, obboleessi keenya kuni afaan Swahiliitii fi afaan Ingiliffaati dubbata. Afaan Swahiliitiin murtiin ni gaafataa. Takka afaan Ingiliffaatiin ni gaafannaa. Mr. Filterri kuni warra gartee produusaroota istiidiyootii fi waa'ee akkaataan itti muuziqaa dalagee keessa quba qabuudha. Akkasii miti? Tole. Duba Mr. Filteris waan sanirraa dubbateetiti wanni san akkamitti akka taates tartiibaan nu haasa'u jiraata. Produusaroota bakka gartee ummanni
Diamond Plus fi kun muuziqaatti dalagan studio sanina fakkaata. Akkasii miti yoo nifin dogoggoruu baadhe. Murtii. Isinummarraa isa Kevin ol naqi eenyu nama jiru? Kevin. Kevin, okay. Okay, Kevin. Laaluutiin jira namni moditaraa yoo Kevin nama jiru agartan galcha. Kevin jette? Kevin naan jedhan natti fakkaate. Okay. Kevin. Evan, okay, barbaadu. Takka tokko jimee yoo afaan Oromoo. Keedhaan eegalame bakkaan. Kevin, unanisikia? Andika hapa. Namba moja. Yeah. Mr. Filter. Kevin kwa inbox yako. Sio inbox what and then Na Hamza pia. Ah. Inboxii TikToker kun danda'u haa narratti ergijee himee murti sirratti haa ergu. No, reefu dhufee ture bara as jala. Mr. Kevin nama jiru yoo agartan. Ol galcha warri moditaraa. Argeetiin jira ayyee. Arge. Kevin ergeefitiin jira. Dhiyees. Okay. Welcome, Mr. Kevin. Networking sallee. Connection ni Kevin hedduu dadhabaadansa. Yeah. Jaran taap godha share godha. Welcome Kevin. Kevin Bosco, you're welcome. Thank you. Kevin is with you. Kevin, Yes, sir. I think you're using the weak Wi-Fi, yeah? Your connection is so Oh. bad. Oh, let me. I think this is the room where I am. Let me get to the Wi-Fi. Okay, get better Wi-Fi, yeah, okay. Tole, itti deemna gaa. Aatika, gaafilee biraa taniin si gaafadhu jira. Dubo George, wallisaa George, abbaa mana keetii haalli ati maallaqa kiyya asirratti dhuftee amma maallaqa kiyya na nyaate jechuu dandeesse keeysaan gaafattee manguddoodhaan gaafattee jirta. Gaafadheetiin jira. Obboleessa isaatiinis yeroo hedduu gaafachiiseetiin jira. Dhimma waldhabaatii fi kanarrattis waa hedduudhaan niiraa kiyyaalas akka naa kennu isa mataa isaatis akka waan kiyya naa deebisu gaafachiiseetiin jira. Manguddoonis gaafachiiseetiin jira. Manguddoo sitti ergitee obboleessa isaatis sitti ergitee jechuu akkasiimi. Maaliin sii deebi'an siifiin kannu jechaadhaan sii deebi'an moo siifiin kanna jechaadhaan sii deebisan. Obboleessi isaan tilifoona na jalaa hin kaasuu naan jee manguddoon ammoo egaa warri waliin dubbatee cinaa gimmaashaa ganaan narra jiraa kuni narra hin jiru kuni narra jiraa jeetii egaa afaan adda addaatiin. Okay, dhaabudhaaf obboleessa hoggaa jettu obboleessa abbaa isaa haadha isaa haadha abbaa ta'an tokkooti. Inni tilifoona na jalaan kaasuu yeroo hedduutti bilbileetiin ture. Eenyu maqaan obboleessaa eenyu? Caalaadha. Caalaa? Yaa. Caalaa eenyu? Caalaa Abbuu. Caalaa Abbuu. Tole Caalaa Abbuu itti dawwalee obboleessi jalaan kaasuu jechuu silkii. Akkas naan jee inni obboleessi yaa. Okay. Manguddooleen biraa tootatti ergite jirti? Manguddooleen biraa taniin itti erganii jirti. Farahaan mataan isaatuu manguddoodha. Isatti ergeetiin ture. Artist Faraan jechuun. Artist Farahaan Sulee. Okay. Duraanis gisee wal barannus mana isaatti wal baranne anaa fi inni. Egaa akka faamiliittis inni kun obboleettii TF jalaa qaba. Artist Farahaan Suleedha. Okay. Faamiliidha. Namni gaa nama biraa duratti himachuurra isaanitti himadhee dura faamilii isatti himadheetiin eegas booda akkanaa waan akkanaatiin narra jira rakkina akkanaatiin narra mudachuu jira
waan kana isinillee quba qabaadhaa jedhee itti dubbadde takkarraa lamarra achirraayis gaa dhamnaan haala dhufee Farhaaniin akkanaa nikaa kiyyaa fi waan nan qabu irraa naa fuudhaa kunoo akkana naan jedhee jira telefoonaas na cufatee jira jedheetiin artisti Farhaanitti dhufee himadhee jechaadha. Achirraa kafee gaa san waan hafee. Manguddoolee san keessaa artisti Farhaan Sulee yookaan Farhaan baddee isaatiin nu bira taa'u jira jechuudha. Isallee ni gaafanna gaafii wanni amma kallattiidhaan ani namoota na daawwachuu jiruu fi Joorji Abbuutitti illee dubbachuu barbaadu asirraan nin beeka akka teessanii gama duubaatiin viidiyoo tana daawwachaa jirta. Namninis as jira, himattuunis as jirti, himatamaalleen as jala jira. Joorji Abbuudhaa as jala jira taanaan yoo na dhagayaa jiraate as jala taa'ee nu laalu jira taanaan lakkoofsa tokko barreeffatee asirratti ol dhufee dubbachuu ni danda'a. Tuni madaraka isaa banaadhaati. Nuti hoggaa isarratti haasoynu akka waan gartee isarraa dhagahuun nun barbaachifneeti miti. Waan jiruus as jala taa'ee waan nu dhageeffachaa jiruuf yoo jiraate yoon jiraannellee sheeritti godhaa warri beeytanilleen itti dawwalaa yaamuu dandeessan. Haaya artist Farhaan Sulee. Mr. Kevin, I think your internet's now good, yeah? Okay, Mr. Kevin, can you please introduce yourself? Kevin Bosco. I'm a videographer filmmaker from Nairobi, Kenya. Yeah, that's it. Okay, what do you know about George? George, I know he's an artist from Ethiopia. He came to Kenya. I had a project with him back in 2022. Yeah, around February there. Yeah. Yes. Can I please ask you some question? Yeah, sure. Do you have a studio? And you are producer, yeah? Sorry? You are producer? Yes. I directed his video. Yeah, I produced and directed his video. I'm the one who shot it in Mombasa, Kenya. Okay, all the file is in your studio. Yes. I have everything. Okay, please, we need the detail about this artist and tell us all the thing you know about the artist and our sister Amber. Oh, yes. I was in contact with Amber Ateka. Yeah, he's the one who I was like in communication with from way back when she was still in States. I think even now she's still in States. So it was a month before the shoot. That was 2022 on January. Yeah. So at all this time I was talking to Amber, not even George. I only met George when he came to Kenya to shoot the video, but he was not even the one who was in charge of the project. Amber was in charge of the project, so he's the one I know more. Yeah, but yeah. Okay, Amber. Isitu waa hunda control godhaa ture jettee jee obboleessa keenya Keevanii wannati control godhaa turte ummataaf afaan Oromootiin mee keessanuu gabbuuyi xiqqoo. Hayyee George video Bombaasatti inni projectii inni qabu kaachitti shoot godhu anaatitu emailaan isaanii waliin dubbachaa ture ummata kanaa waliin jecha Keevenii fi warra artistoota achi jiru sanii waliin akkaataa viidiyoon itti dalagamtuu fi paakeejii viidiyoon itti dalagamtuu fi kana anarratti anaan dubbachaa ture jecha aga achi geenyutti hoteelaas
maalis isaan waan na dura guyyaa tokko na dura isaan achi gahanii ani sababa covidiitiin lammadda covidii check godhuu qabda jedhanii duubarratti na hambisanii guyyaa tokko isaan na dura achi gahanii jecha. Kanaafuu isaaniititu gargaaraa ture waan hundaa'u. Nama kanaa waliin Kevin kanaa waliin ka communicate godhaa ture ana ka kafaltiis godhaa ture ana jechaadha. Okay. In charge of God, you can kafaltiilee ati kafalaa turte irratti baanaa jechuun. Kafaltiin an kafalaa ture jechaadha because anaatitu financially anaatitu kafalaa ture waan isaan hojjetanii jechaadha. Achitti. Waan bareeda. Tole egaa jara keenya akkuma amma dhageessan Kevanii fi Mr. Filter illee itti dachaana. Mee Farhaan ittiin as deebi'a. Artist Farhaan Sule. Mee waan jara kanaa waan beekturraa akkamitti dubbiin tun akka eegaltee asnaa guddadhu gamanatti viidiyoo teetis fallaq godhadhu akkamitti akka dubbiin tun eegaltee durarraa nuuf tuqime. Asnaa bal'isi karaa bakka kanatti. Ayyee jalqaba isaanii mana xiyyatti walbaranii miskii fi ashiitaan obboleeyyanii sababaa sanii nu ziyaaruudhaaf dhuftee yeroo san Joorjis miskii fi ashiitaan obboleeyyanii hoggaa jettu obboleeyyan abbaa tokkootii fi haadha tokkoo moo kami? Haadha manaa keetiin jechuudha. Obboleeyyan haadha takkaatii fi abbaa takkaa osoo hin taane ilmaan adeeraniiti isaan. Okay, ilmaan adeeraniiti hayyee. Akkasii ilmaan adeeranii obboleeyyanumaan ja'anii. Nu biratti akkasuma hin danda'ani koo qabu. Na biratti wal baranii bakkitti wal baran tana san booda ani yeroo amata dheeraa quba hin qabu jechuudha. Nagayumaan hojii jiranii jaalalumaan hojii jiranii jetiin quba qabaa. Dhiyeenya kana baatii muraasa dura dhuftee rakkoo tana natti himtee waan akkanaatiin na qunnamee akkana jettee hoggaanaa himtu qabeenya haganan irraa qabaa miliyoona 15 oliin irraa qabaa. Kanaafi qabeenya kiyya irraa naa fuudhii niqaa kiyyas irraa naa fuudhii akkana yoo kunaaf gaafadhu naan jettee. Okay, jetin biraa deemee Joorjiif bilbilee asuma magaalaa Finfinnee Boole Mikaa'el hoteela Alsaddatti waliif beellamnee sa'a maqribaa booda wal agarree hojiin tatteenyee jechuudha. Hayyee gaa ani jaarsaa jaartii adda baasu shari'aan islaamaa amantiin tiyya waan na dhorkituuf dirqamni narraa eegamu walitti isaan fayyisuu waan ta'eef jecha qabeenya siin gaafadhu naan jette san hin gaafanne ani waan akkanaatti uumame miskiin natti himtee kanaafi yoo walitti isin fayyise yoo akkamii yoo nageenyi uumame yoo akkamiin jeen yaatti teetii hojii yoo nageenyi yoo ila ammaatu maaliif natti himini haddi sana maaliif waliin geessanii jetin gaafadhe waan ture ammaan tana eessaa kaaftee kun turee jira barii naan jetturullee ilmi namaa walitti nama fayyaa walitti isin araarsaa jennaan gaafiin ani isa gaafadheef gartee manguddummaan isa gaafadhe tana booda waan dhufu hin beeku jettiin riikoordi godhee riikoordiin sun ni jirti ragaadhaaf taa'u jirti jechuudha. Ani fuudheetiin jira jaartii lammadaa taatee jiraachuu ni feetii ni taa'aafii naan jee dhipha caqaseetiin fuudhuu mirga isaatii shari'a islaamaatii hayyamaa fi ani walumatti fayyisuudha jeeni sani fedhii isiitii fedhii teetii garuu ani walitti isin fayyisuu qofa dalagaan kiyyaa walitti isin araarsaa
jaarsaa jaartummaa keessatti deebitanii ni tahaan jeen rakkoon qabu. Sokondii lama kana caqasee inta'uu ani dhiisiin fedhuuyi takkaa jirtu baddee jirtii walitti deebi'uun ulfaataan irraa dhiisii farhaan naan jee. Lakkii jeetiniin nageenya habuu jee falmee hin barbaadu naan jee gartee eega. Yoodhaan fedhiin qaban yoo siin fedhiin qaban namni kun dirqamaan walitti wanti ta'uu waan dandeenyeef narra hafuu naan jee okkeen jeeni. Kara steeppii lammadaa jechuudha. Isiin waliin nu araarsi jetteetiin kan ergatte qabeenyaaf ni ergatte hangaruu dura araaran dhiheessee jechuudha. Araaraa dursa waan ta'eef. Sambooda Joorjii gartee miliyoona 15 ol gartee qabeenya biraa qabaa. Dahabas meeshaa mana akkuman jechuudha. Isa biraa deemee karaa alaa deemetti nagaumaan biraa deemee meeshaan teessachuma jirti dahabaa fi taanzaanaayitii Dafi dahaba alaa akkanaatiin boorsaa keessaa meeshaa qaalii qabaa. Miliyoona 18 oliin qabeenyas biraa qabaa. Jettee ani maali miliyoona 18 kun maaliif baaftee akkamitti kan teessan hin gaafanne. Gaafuma isin wanti naan jetteen dhaqee gaafadhee. Wanni inni naan je'e wanni gartee gaafa jaarsaa jaartummaadhaan hojii jiran walii godhan. Suni sagaraa ta'ee jira already waan hin jirre. Kanaafuu ani kana biraa qabdu qarshii ammayyaa ta'u qarshii 150 moo 100 na biratti hafee naan jedhe. Doolaara moo maallaqa Itoophiyaa? Maallaqa Itoophiyaadha. Okay, ayyee. Qarshii haga tokko natti kannite sanirraa haga tokko deebisee qarshii 150 moo 100 tun na biratti hafee naan jedhe. I think tooruma kana jechuudha 150 fi 100 keessaa kanuma. Saniin booda nin deebi'ee jechuudha. Waan inni naan jeen itti himee gartee beellama lammataa waliif beellamneetiti anaa fi Joorji jechuudha. Gartee koonsartiidhaaf karaa Qatarii fi kana deemu ture biizii ta'ee ani san argachuu dadhabee. Waliin harkannee jechuudha. San booda bilbilaanis harkachuudhaan dadhabee eegasii gartee inni halkan qamaa guyyaa yeroo hedduu waan rafuuf gartee manguddollee dabaladhee manatti dhaqee mana iyyaafadhee dhaqee dhabee achiillee dhabeetiin kutee jechuudha. San booda dhabuu kiyya isiidhaan beeksisee tanuma wanni inni irraa beeku hin jirtu tabiraa. Osoo itti nimin fuudhuu isaa wanni keessaan sitti hime jechuudha. Joorji walitti isin araarsaa hoggaan jiruuni riikoordii lafa jira siinjeetiin jira maaliif akkasumatti ta'u jirti riikoordii maaliif waan booda dhufe egaa manguddummaatti seentee riskii keessa galtee jechuudha afilleen sii galee. Akkas. Kanaafin riikoordii sanillee godhee haa ta'u fuudheetiin jira naan jee warreedii fuudheetiin jira naaf siin adda baanee jirra naan jee. Adda baluu gartee sun rakkoon qabu shari'aan islaamaa hin daangeessitu gartee rakkoon qabu walitti hin sinaarsu jennaan qara dubbiin dhumattee jirti hin barbaaduu jee yaada akkasiisan adeessinaani. Ani gaa dirqiidhaan nama dirqisiisee walitti dhiibuu hin danda'u. Hangan danda'e dada uumuudhaaf gartee qabrii tiyyaaf walitti dhiyeessuu yaalee sanboota gaa dirqisiisuu hin dandeenye irraa hin dhaabbadhee jechuudha. Ta itti himuutii fi itti himuu dhabuudha ani hin beekne. Isin natti himee jira natti hin himne gaafachuu dandeessa amzaa keenya galatooma. Tole galatoome faraan keenya ulfaadhu. Yoo nu barbaachisaa ta'e sagalee sanillee itti nu hubantee dhageeffachuu hin oollu fuulduratti maal jetta murtii guutoo waan jettuu jira? Ani asirratti wanni nan jechuu barbaade dhimmi waa'ee kanaa nuti hundi sooshaal miidiyaa irratti argine mataa kiyya irraa jalqabii dhiyeenyuma kana waan naafi hamzaas waan keessa beene addatti waan qabnu qabnu ammoo wanni hubatamuu qabu inni miidiyaa irratti bahee silaawa miidiyaa irratti bahee jira
Tabraa faraan diiteelii keessa gabbee kaafuu kana dubbate. Namni yaada kanarratti deebiin qaba jiru yoo inni as jala jiraate yookaan lakkii akka faraan kanatti anis gama kanaan nanaatti wajjin ture deebiin kana jiru jiraate akka ol galchuun asumaan yaadachiisuun barbaada. Dhimmi dhimma dhuunfaa isaaniiti malee dhimma nama biraa kutaa yookaan immoo ilaalcha tokkollee of keessaa akka hin qabanne akka hubatamu asumaan dhaamsa kee dabarfachuu barbaade. Itti aansee gaafa maqaan nama tokko ka'u Facebook fi miidiyaa garagaratti wanti kun ka'aa ture. Siigaleemi lakkii mee evidensii kam malee evidensii kamiidhaan haga ammaa wanti kun dubbatama. Kajoorra ishii tana gaafachuudhaaf walumaan taanee yaamnee ala wanni biraa kan jiran namni hundi akka hubatuu fi itti fufa. Akkuma keessa jira. Doktor, asirraan itti dubbannee jira. Joorjii keenya nu dhageeffachaa yoo jiraate. Takka saahibni Joorjii yoo as jala taa'ee nu dhageeffachaa jiraate. Saahiba kee asitti nuu fidi waan jiru gama isaatiin nuu himuu danda'a. Kevin Boscoon as jiru kun ammoo waa'ee gartee waraabbii muuziqaatii fi editara viidiyooti moo waa'ee istiidiyoo Keeniyaati nama sanii innillee waan teherraa isin she was in charge jesii galee waan akkana dalaguu keessatti isiitu nu hoggonuu ture waa hunda isii baasuu ture jee tartiibaan ammoo itti haasoyne isaasi I think waan amma nuti haasawaa jirru kun galaaf hin jirunne. George, evidence dhaaf ni taata. Evidence qabatamaa. Evidence dhaaf as nu taa'u jira. George, Kevin, you have all the receipts and all the information that you've been getting as a payment, as an evidence. Do you have it with you, Kevin? If you hear me, unmute yourself and tell us for this room that you have the evidence as a receipt, as a payment that you've been getting from lady from the state. The money she gave me cash because I think at that time there was a problem sending the dollars from Ethiopia. So some of the cash she gave me cash, but I still have like all the receipts. Yeah, I have all the. Yes, I have all the. Cash, it is from her. That's you can confirm that's you've been getting money from her. Yes. Thank you. That's what we need. Ali Gabwe Galatoma. Obsi, doctor. Ammallee albamu magartee Georgi dalagaa ture san namichi kun namicha istiidiyoo ta'uu fi ta'uu dhabuullee proof nu godhuu danda'a beeka. See? Yeah. Kevin, the album that's been you the producer. The album was done in your facility. It was from Georgia, right? It's not the album. It's a song. It's actually It's a one song, yeah. Yes, One yes. song. In my studio. It was Yes. it was George. Yes, it was George. You can attest Thank to that. Yeah, I have all the communication with him from Telegram. So I have all the receipts, me talking to him, making changes of the video, the audio, sending files, WAV files, all that. I have all on my Telegram. I have all the chats. Bareeda.
Tole, tracking kun. Gaafii takka. Okay. Gaafii takka wanni gaafattuun Kevin. Yes. Kevin. Yeah, I can hear you. Ya, yote pesa ni ilikuwa pesa ngapi yani? Ni yote. Yote kutoka from the audio production, video, traveling and everything. I quoted 8,000. Ati? Sija kusikia brother. Sorry. Itti bilbilamensa. Ya, itu benar. Okay. Namoonni Joorjii kamii jaansaniif murtii maqaa Joorjii kamii yoo ibsite George Abbuutiinsa. Ni waan inni amma nagoo jira baranitti waan ta'eef. Okay, Kevin itti dawwalanii jiranii tole ayyee. Tol. Yes. Sasa hii pesa yote ni itakuwa pesa ngapi? 8,800 US dollars. Yes, because ilikuwa inaketa for transport, SGR tickets, accommodation, tulikuwa na big team, audio studio, all that. Hizo zote from my end. So I don't know how much they spend on their flight and everything, but me on my side, I booked all the hotels, the location, the vixen, the film gear, audio for the correction, because alikuwa nataka kubadilisha audio, all that, including my crew and my labor, all inclusive was 8,800 US dollars. Kevin, one more question. The Yes. person in charge for the payment, can you name that person? Irra bilbilu jiranii. Yeah, maqaa ishee akka dha'u barbaadeeti. She's in charge, but clearly maqaa eenyu barbaadeetiin ture. Kevin, and I want to repeat the question one more. The person in charge that you said, can you name that person name? Yeah, she's called Amber Ateka. Yeah, she's called Ateka. Thank you. Yeah. Jina yake ni Atika. Yeah, that's how I know, even when I'm John jina yake. Okay. Yeah. For the financial, of course, financial, yeah. She's the one who's responsible of financing everything. For the work that is going to be the work for the work that has been done, she is in Yes. charge. Yes. So- Full amount, yeah. Hojiidhaafis in charge dha, maallaqa kafalis in charge dha bakka lamaanuu isiin ragaan tanuma galatooma. Kuma sagalee fi wanti hayyee. Hongii tokko irratti akkasitti ilanga doolaara 8,000 ol wanni godhanii jechuun noolii isaaniitii fi gama isaa seenee jechuun wanni. Eega wal fuudhan waan gamta akka waliin turan tarii daa'imallee waliin qabanii eega wal dhaban waan gamta akka waan jiru tokko nu ibsite nuti dhiifama. Apposto, okay. Tole ayyee. Tanaga wanni gaafa naanti kaa gaafa. Wewe umemaliza make mood, sikizeni sasa. Tole. Wanni gama isaa deeme doolaara 8,000 fi 800 jechuudha. Akkasii mi jarana? Yoo dogoggoruu baate. Wanni isaa harka ga'e. Obboleettiin teenyaas akka jettee wanni gartee gamasitti nurraa ba'ee hoggaanii fi lakkoofnee doolaara 10,000 birane dhaqaa jette. Tungaawwan gartee ittiin hoteela qabatanis isaaniitu beeka. Tole. Gaafii amma dabbaal gaafate san dhageessee Ambar. Dhageetiin jira anaa fi Joorji itti wal fuune 2015 akka Itoophiyaatti jechaadha.
akka Ameerikaatti waggaa deebisanoo. akka America I can check. Ama 8 nama booda jirtiinsaa. I think 20. Okay. Amata 2023 da. Yeah, 2023 or 2. Yeah, 2023 because Ethiopia nama di demi sadde kuda sadde jirami. Yes, 2023. Yeah. 2023 4 5 amata sadii jechuu akkasiimi ambar akkasiimi. Yeah. Itoophiyaa dhaqee jechaadha. Gaafa san wal baranne anaa fi Joorji. Achirraa imallee eegalamee jechaadha. Gizee lammadaa gizeen deebi'u 2022 siniin deebi'ee 2020 first illee deebi'eetiin እንደገና malee Itoophiyaatti 2022 illee gizeen deebi'u gizee san ni wal godhannaa jee akkasitti ganda keenya manguddummaa ergatee jechaadha. Warri manguddummaa turanis ni jiran as jala jiru manni. Okay. Ayyee gaaffiin ilmaanoo wajjin qabdanii maal irratti dubbiin tun ka'uu dandeessee walitti aaruun keessan kun maaliif tahee? Ilmaan waliin hin qabnu. Wanni anaa fi inni itti rakkinni anaa fi isa jidduu itti uumame gizeen asii gad deebi'u amata baatii 8 moo kana dura biyyatti deebi'eetiin ture, biyya dhaqeetiin ture. Waan takka haalli tokko innis jijjiirama tokko ture. Maaliif waan jiru asii kara biyyaa deeme gizeen deemu gaafaan as jiru san telefoonaan sina jalaan kaasu haalli akka malee gaariin turre. Sanuma hubachuufiin ka'ee tikeeta muradhee ka'ee deemee kara biyyaa gizeen dhaqu inni hin jiru. Obboleessa kiyyaa dhufee eerpoortiirraa si fuudhanaan jee eerpoortiirraa gaa namni faamiliidhaan na fuudhaa jechuunis because mana kiyya osoo hin qabu mana ummaatii yaada qulfti qashoo natti ulfaatteetiin akkasitti obboleessaan koon na fuudhi jennaan anammaa asin jiruuti taaksii fudhadhuuti qulfii fideetiin dhufaa deemi karaa manaa naan jee Usmaan san eeguu saa yeroo dheeraa eegee gizeen daba firrumaa hin qaxxitaa karaa ummaatii yaa deeme. Booda inni achiin turre karaa Shaashamannee ture hojiifiin deemee naan jee aan dhufee torbaan tokkotti wal agarree. Booda gaa haalli jirus rakkina guddaa ture. Anaa fi innis waliin taa'anii haasa'uudhaafis waan takka irratti irra waliin galle yaa gaa waan jaarsaa fi jaartii jidduu jiru hedduudha. Wanni kun akkanaa, wanni kun sirreeffamuu qabaa, kunis akkanaa. Anillee niiraa dila kanaas waan kanaas itti dhabeetiin jira. Atillee yeroo tanteetii fi waan takka gaa wanni jaarsaa fi jaartiin waliin dubbatu haala kee kana sirreessuu qabdaa. Sababaa ja'uuni sanitti waan inni irratti haqa kiyya jiru sanis irratti amanuu hin dandeenye. Booda rakkinni osuma jiruutiin ani yeroon qabu ture dafee karaa torbaan lamaafiin oofa qaba ture. Torbaan lamaaf oofa fudhadhe san karaa Ameerikaa deebi'ee jechaadha. Gizeen deebi'u telefoona gizeen itti bilbilus na jalaan kaasu yoo barbaadde niiraa kan keetis homaatamaaniin sii kafalaa narratti hin bilbilinii maal narratti bilbilaa ooltaa waan jawuun waanuma adda addaatiin jechaadha rakkina. Ani alaa kullee haalittuu arraan tana wanniniin gamana dhufeef keessan dura wanniniin dhufeef
wanni narra gahee akka intala dubartii takkatti Mee namni kun muut godhadha. akka intala dubartii Oromoo tokkotti nama kana haala gaariidhaan walitti dhufnee balleessaa takka malee rakkina tokko malee waan kiyyaa fi waa hunda dinaayina godheetuma akkanumatti telefoona kiyyanarraa cufatee maaliif wanni narra gahee kuni akka dubartoota biraatillee dubartoota Oromoo meeqaan nama hedduu kanuma akka kiyyaa ta'an hedduu waan jiraniifin gamana dhufe anarra niiraan kunillee naaf deebi'aa jee tasumaayyuu sammuu tiyya keessaa illee hin qabu garuu haqa kiyya kana akkaataa inni keessa turee fi akkaanani waan kiyya hunda waliin guddachuudhaaf anaaf inni abbaa mana kiyyaati jee rakkina isaatillee baadhadhee waa hunda waan kana waliin keessaa inninis keessaa bahee hojjetee guyyaa tokko bakka guddaa akka gahu isaaf yaada guddaa nama qabaachaa ture namni na beekullee na beekanii an nama miidiyaa gubbarrattillee like explain if godhee akka gaariittillee ifirraa buqqisee dubbachuu danda'u tokko miti garuu haalliin an keessa ture haala badaa ture hojii tiyyaa waliin professional tiyyaa waliin asin intala dubartii ta'ee waa hedduu responsibility hedduu faamiliidhaas baadhadhee abbaa mana kiyyaatis baadhadhee bakkaan jiru kanattis waa hedduu baadhadhee kaniin deemaa ture akka intala dhalaa takkatti rakkina hagaan dipireeshina keessa seenu takkatti ji'a 3 guutuu hagaan hojiirraa hafee mana galee takkaan ta'ee maaliif yeroo tiyyaa sitti fixadheetiin nama kana dhugaa